arsoomni qorsooma kan jedhameef. Yeroo baay'ee arsoomni qorsooma gaafa jennu gaafii uummatatti uumaa arsiin abbaa kennaa arsoomni ammoo duudhaa abbaa kennaati. Heeraa fi seera abbaa kennaati. Heeraa fi seerri abbaa kennaa gadaan abbaan kenna kaleessa tume uummanni keenya cafee madda walaabutti tumee murtii odaa roobarratti lallabee gadaan qooda qaba, qoonni qooda qaba, qoonni sirna qaba, sirni seera qaba, seerri jilba qaba, jilbi murtii qaba, murtiin haqa qabdi, hayti abbaa qabdi jedhan waan dhara hin qabne jechuudha. Kanaafuyyuu isa kanatu qorsoomaa jechuudha. Maddi walaabuu wiirtuu caffee waliigalaa sirna gadaatii fi amantaa uummata Oromoo turte dagatamuu hin qabdu. Seenaan gaafa caffee madda walaabuu dubbannu seenaan walaabuu jiloo dubbatamuu qaba. Kabaabonii kee ka iluu dhabuu ka haroo kuni karoobaa miti karoobaa dhaa'ee hayyoonni kaleessa caffee madda walaabuutti seera tumanii uummata Oromoo haala yaaddeessaa fi fokkisaa keessatti baraaran dagatamuu hin qabani. Akkasuma seenaa holqa Soofumar holqi Soofumar holqa qofa osoo hin taane Soofumar abbaa murtiiti. Nama yeroo jalqabaatiif dhimma murtiitiin uummata Oromoo tajaajilaa turedha. Soofumar abbaa murtii iddoolee 25 biyya keessaa fi biyyoota alaa keessa ta'anii. Akkasuma seenaa dirree Sheekanaa Huseen seenaa dirree Sheekanaa Huseen 8 diisaree saglii anaajinaa torbii odaa roobaa jedhan. 8 jechuun caasaa ittiin bulmaata sirna gadaa daldalcharratti tumamu. Saglii jechuun bakka bu'oota uummataati. Torbiin ammoo bakka odaa roobaati. Kanaafuyyuu dirree Sheekanaa Huseen seenaa gurguddaa qabdi. Seenaan isii isa jalqabaa sirna gadaatiin sagliin achi teettee biyya tajaajilaa turte. Inni lammaffaan ammoo quraanni kabajamaa fi jaalatamaan dachii san irratti qaraamaatiin hin ture. Inni sadaffaan ammoo hayyoonni keen erga quraanni illee achirra qaraamuu dhiisee achi wal gahanii ergaa tokkummaa uummata Oromoo ergaa arsii gurraattii jedhanii keessatti galachaa fi akaakuu ergaa yeroo dabarsan bifa saniin uummata keenya tokkummaa isaanii tiisaa turanii jechuudha. Seenaa aanolee aanaa kennaa aanolee aanaan teenna aanolee bara 1881 kan namni martinuu yaadatu lolli irratti geggeeffamaa ture. Waggaa 7 lola geggeeffame. Lola jabaa waggaa 6 achirratti geggeeffame. Namoonni 1000 lakkaa'aman achirratti lolaa dhume. Jechi dagatamuu hin qabnee fi jechi yeroo marayyuu kunuunfamuu qabu ol kaahamuu qabu jecha gaafa sabboonni keenya aanolee irratti dubbatan lubaan bulla malee qubaan hin bullu jedhan. Lubaan bulla jechuun ilma keenyaan bulla, aadaa keenyaan bulla, nama ardaa beeynuun, nama gosa beeynuun ilma akkasiitiin bulla malee nama alaanutti dhufeen harka baafnee filannee ofirratti hin fillu jedhanii harkaa fi harmi uummata keenya achirratti murame jechuudha. Seenaa kana boqonnaa tokko keessa wanti jiru. Inni biroo odaa roobaati. Seerri odaa roobaa irratti lallabame fageenyi san daangessu akka ammaa kanaa miti. Seerri odaa roobaa bakka itti dhagahametti dalaga. Oromiyaa keessa iddoo kamittiyyuu seerri odaa roobaa irraa lallabame fageenyi sin daangessu murtii yeroo jalqabaatiif uummanni Oromoo lallabate odaa roobaa irraa facaatee. Kanaafuu murtiin sun immoo waashan qabdii, hoodaa fi qooda qabdii, murtii haqaa qabdii, karaa jinfuu qabdii, baajii lamaan qabdii jechuudha.